kan daawwachaa jirtan hambaa miidiyaati. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Sagantaa keenya Gilgaalaa kanaan dura eegallee turre har'as itti fufnee jirra. Mana keessan teessanii nu daawwadhaa, nu wajjin bashannanaa, nu wajjin bohaaraa, irraa baradhaa isiniin jenna. Eessayyuu hin deemna. Akkasumas gaaffii nuti gaafannu ofii keessaniiti koomentii irratti deebicha nuuf barreessaa, nu faana turaa. Sagantaa kana qopheessee qindeessee kan isiniif dhiyeessitu an Rehoobot Bulchaatee ogeessi kaameraa keenya Oliyaal Taakkalee nu faana jira. Eessayyuu hin deemna. YouTube keenya hambaa miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'aa nu daawwadhaa. Turtii gaarii. Tole, heeyyamaa tookeef guddaa galatoomii daawwattoota keenya wajjin wal barii. Maqaan kee eenyu? Baharuu Qidaanuun jedhama. Boontuun jedhama. Maqaan koo Gammachiisin jedhama. Tole, gaaffiin keenya ni jalqaba akkas jedha. Wanta ani jedhu na duukaa jetta. Tole, Tokko, lama, sadii, afuri, shan, ja'a, torba, saddeet. gaaffiin koo garuu maal jedha ture? Wanta ani jedhu na duukaa jedhee jedha ture. Kana jechuun deebisee si faana jedhaa? Akkasuma ture. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet. Gaaffiin keenya garuu wanta hin jedhu na duukaa jedhee ture. Sii galeera? Tokko, Lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal. Sagalii. Gaaffichi garuu si hubatame? Maal inni natti miidhagdu dursi. Irratti deebi'a. Waan an jedhu na duukaa jedhee. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, kudhan. Tole, gaaffiin keenya inni itti aanu akkas jedha. Haadha manaa yookiis jaalallee qabdaa hoo? Qaba. Qabda. Qaba. Maqaa haadha isheetii hagaa akaakayyuutti beektaa? Lakkinaa lama deema. Ishuma bireera. Dhuguma. Hin beektuu? Beeka. Maqaa ishee qofa beeka. Naimaa Rashaad. Isheetu moo haadha ishee? Haadha ishee? Beeka. Ammatti hin bariin hin jira gara fuulduraatti garuu nan bara. Maqaa maatii keetiin beektu? Maqaa maatii dha inni ulfaa ture xiqqoo. Oromoo qulqulluudhaati. Waan akkasiiti. Haadha manaa nan qaba. Tole haa ta'u, maqaa haadha isheetii amma akaakayyuutti beektaa? Maqaa haadha ishee amma akaakayyuutti. Hin beeku. Amma abbaatti immoo sirnaan beektaa? Bilbilee gaafadhu. Ganaa malee beektu? Hin beeku. Dhugaa? Dhugaa hin beeku. Akkamittiin haadha manaa kee? Irraanfadhee. Yaadachuun dirqama laa uummataa isinis yaadadhaa. Maqaa haadha manaa keessanii. Maqaa abbaa kan abbaa ishee. Kan abbaa ishee yoo ta'e? Maqaa. Kan abbaa ishee nan beeka. Kan abbaa ishee yoo ta'e nan beeka. Kan haadhaan beeku. Baruun dirqama garuu. Uummataa isinis bara. Tolee, gaaffiin keenya inni itti aanu akkas jedha. Gaafa na bitan gurraacha. Gaafa natti fayyadaman diimaa. Gaafa na gatan immoo adiidhaan. Ani eenyudha? Annanidha. Gurraacha gaafa bitamu. Buna. Innis gaafa bitamu gurraacha. Gaafa itti fayyadaman hin diimata? Gaafa itti fayyadamtu hoo guurtee hoo? Gaafa gatan immoo akkamittiin addaa tare? Kan namaan malee hin beeku. Hin beektu? Hin beeku. Yaalime. Kaarsii ta'inna laata?
namni waanuma beekurraa waanuma qaburraati nama ibsatteetu. Gaaffiin kun xiqqoo natti ulfaata. Yaalli kakameefoo. Bira darbisa kanan beeku naa qayyare. Barbaadimee wanta gaafa bitamu gurraacha ture gaafa itti fayyadamu immoo diimatee gaafa gatamu immoo addaatu maalla. Hin beeku. Beektu? Tole haa ta'u. Gaafa na bitan ani gurraacha. Gaafa natti fayyadaman immoo. Gaafa natti fayyadaman adiidha. Gaafa natti fayyadaman diimaadha. Bira darbi. Darbu yaali. Hin beeku. Dhugaa? Na darbi. Tole gaaffiin keenya inni itti aanu akkas jedha. Yoo cabee caalaatti kan fayyadu maalla? Birrii. Waanuma hojii kee hojii wal qabatu sitti mul'ataatiin. Birrii. Yoo cabee caalaatti fayyada. Baddeef itti fayyadamta kaa. Barbaadime. Lakki kanuma jira. Kanuma jira. Kasaladha. Wal jala fuute garuu utuu tajaajila kasalitti ittateen argatta turte. Kan biraatti dabaluun. Yaada. Sirriitti fayyadee dhagaadha. Damma. Dambi yoo cabe caalaatti fayyada. Baay'ee mi'aamtii ree. Yaalamee carraa tokkoon si ilaalla. Aannan. Tole haa ta'u. Yoo cabe caalaatti kan fayyadu hinqaaqudha. Tole. Zeeroo hamma dhibbaatti zeeroo meeqatu jira? Gidduu isaa jechuudha. 10, 20, 30, 40. Zeeroo hamma dhibbaatti? Zeeroo hamma dhibbaatti zeeroo meeqatu jira? 11, 22, 33, 44. 10tu jira. 10 moo 20 jira. Yaalamee yaali. Sadhumaatti. Carraa kana fayyadamiiti yaali. Lakkaa'ee fitu? 11, 22, 33, 44, 50, 5, 10tu jira. 10tu jira. Yeroo ammaa kana si laatamee dhabuu keetti baay'een gadda. Namni argadde. Zeeroo lama. Yaali. Barbaade. Lakkoofsa malee zeeroon jiraa? Tokko kaasee hanga dhibbaa kan jiru zeeroodha. Maannoo lakkoofsadha? Zeeroon hin jiru. Duwwaa. Duwwaadhuma jiramni reegaa tokko kaasee. Duwwaa. Dhuma dhibbaa irratti duwwaa lama jira. Sa'aatiin beeku. Amma daqiiqa sekoondii amma turetti tu lakkoofte ittatee garuu fiduu hin dandeessa turte. Yaaleen naannaa dhufuu didi. Zeeroo haga dhibbaa? Haga dhibbaa? Zeeroo lama qaba. Zeeroo dhibbaatti zeeroo lama qofa jira? Eega tokko haga lama. Dhibba tokko haga dhibbaatti moo zeeroo haga dhibbaa? Zeeroo haga dhibbaatti. Zeeroo lama. Zeeroo lakkoofna waan ta'eef. Zeeroo hin jennu kan yoo lakkoofnu tokko inni lakkoofna waan ta'eef. Zeeroo warri hafan nun komatanii gaafa lama qofa jenna. Yaali carraa sadhumaa. Zeeroo lama. Haa ta'u tolee gaaffiin keenya inni xumuraa akkas jedha. Kan nuti liqimsinu innis kan nu liqimsu maalla? Bishaan?
Maaliif isuma miti? Isuma miti? Jireenyuma biyya lafaa kanaati. Nu sin liqimsan annis nu liqimsa. Yaali jira. Biddeen. Biddeenni si liqimsee beekaasin. Isa ammaa situ liqimsa malee inni si liqimsa hin beeku. Bishaan. Sirriidha argatteetta. Nutis kan liqimsinu innis kan nu liqimsu. Biyyoodha. Biyyoon liqimsinaan nus. Bishaani. Bishaan. Bishaan. Bishaanii? Turtii qabaannetti natti tole yeroo argattaniittu ulfaadhaa galatooma. Eeyyamamaa ta'uu keef guddaa galatoomi. Maqaa daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffadha. Yeroo hojii gaarii. Turtii qabaannetti itti bohaararraa barachaatti bashannanaa akka turtan abdii guddaa qabna. Gaaffiiwwan turanii fi deebii isinii laannaa. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha ture. Wanta ani jedhu na duukaa jedha yookiis na duukaa jedhi kan jedhuuf ture lakkoofsa waamaa turre. Lakkoofsatu waamnu lakkoofsa 8 taanee kan dhufu meeqa gaafa jennu lakkoofsa taanee dhufu nutti himan. Garuu deebiin isaa waan an jedhu na duukaa jedhi waan ta'eef waanuma jedhu sana na duukaa jechuu qaba ture jechuudha. Gaaffiin keenya inni lammataa immoo jaalallee qabdu yookiis haadha manaa qabdu kan jedhu turre qabnaa hin qabnu kan jedhu tureera. Haadha manaa keessanii haadhi ishee. Yookiis haadhi isaanii maqaan isaanii eenyudha? Aga abbaatti yookiis aga akaakilitti nutti himaa kan jechaa turre kaan maqaan amaatii hin dhaamu jechaa turanii akkasumas immoo kaan immoo hin beeknu jechaa turan. Warra hin beeknu jedhaniif gaddi keenya guddaadha. Dirqama beekuu qabdu. Isinis maqaa amaatii keessanii beekaa. Yoo waamuu dhiistan iyyuu dhaamsa jedhu gamanumaan isinii dabarsin. Gaaffiin keenya inni sadaffaa immoo gaafa na bitanii ani gurraacha, gaafa natti fayyadaman immoo diimaadha, gaafa nagatan adiidha. Ani eenyudha isa jedhuu fi cileedha. Cilee gaafa itti fayyadamnu, gaafa bitannu gurraachadha, gaafa itti fayyadamnu immoo baagate ta'ee fi ifni inni laatu yookiis immoo gaafa nuti itti fayyadamnu hin diimataa gaafa itti fayyadamne gatuuf kaan immoo daaraadha in addaata. Inni arfaffaa immoo yoo cabe caalaatti kan fayyadu maal isa jedhuu fi yoo cabe caalaatti kan fayyadu hanqaaquudha. Nyaataaf oolaa faayidaa qaama namaaf laatudha. Pirootiiniidha by the way. Inni shanaffaan immoo 0 kaasee haga 100tti 0 gidduu jiru meeqa kan jedhudha. Mana keessan teessanii isinis akka yaaltan waan barbaannuu fi kana koomentii irratti nu barreessaa isinis. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo kan nuti liqimsinu innis kan nu liqimsu maalla kan jedhuu fi bishaanidha. Bishaan nuti liqimsina akkasumas immoo guyyaa yeroo argatetti innis nu liqimsa waan ta'eef irraa of eeggachuun gaariidha. Yeroo qabaannetti baay'inatti toletti gammadeen jira. Isinis akka itti gammadan abdii guddaan qaba. Mana keessan teessanii yuutuubii keenya hambaa miidiyaa daawwadhaa sagantaa keenya galgaala jedhu yeroo hundumaayyuu yeroo isaatti waan isiniif dhiyaatu irraa hin hafina isiniin jenna. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa qopheessee qindeessitee kan isiniif dhiyeessitu Andree Hobootu Bulchaati. Ogeessi kaameeraa keenya Oliyaar Taakkalee nu wajjin jira. Torban amma wal agarrutti nagaatti.